yoo yaaka fuunee jira jirtu jenna kun iccitii Kadireedha. Kadir Naafii irratti dubartii lammaffaa fuudhee jedhanii ajandaa godhatanii haasa'aa jiru. Viidiyoo Naafiif Kadir waraabanii gadhiisan tokko irratti garuu Naafii ta'uuf nama biroo ta'uu ishee namoonni hedduun shakkanii jiru jechuudha. Maaliif Naafii yeroo as jirtu nama biroodha, yeroo biyya galte immoo nama biroo taatee jirti dhibbaan dhibbatti. Ammas dubartii kabiraa fuudhee fi Naafii mata'ee waan adda baafanne hin jiru. Garuu shamarran keenya wanni isin yeroo baay'ee shawwadamtanii baay'ee bira teessanii suuraa keessan nixu. Biyya kanatti ibsaan baay'ee miidhagaa, akkasuma yoo gadi baatanii bakkeen hin ifaa wanti hundaa firiidha jechuudha biyya kana. Biyya keenyatti ibsaan mana keessa galuyyuu baay'ee fuula namaa hin mul'isu. Akkasuma immoo bakkeen illee hin dimimisa jechuudha. Baay'ee ifaan qabu, baay'ee yeroo hedduu biyyi keenya roobaan beekama. Akka suuraa biyya namaatti kaataniif suuraan biyya keenyaa tokko miti jechuudha. Akkasuma biyyi keenya nama gurraachessa ituu nyaatanii dhuddanii dhiiga isiniin dabalu gadi isin deebisa jechuudha. Nama tokko tokkoof qilleensi biyya keenyaa hin ta'u. Qilleensi biyya kanaa immoo yeroo baay'ee dhibbaan dhibbatti osoo hin nyaatinu akkasitti yoo keessa teessee jireenya keessi bareecha, fuula keessi miidhessa jechuudha. Egaa wanni isiniin jechuu barbaadu asirratti warroonni yeroo baay'ee bira teessanii suuraa keessan dhiphtanii nama biroo fakkeessitanii borsinirraa mul'ate isin qaanessa waan ta'eef baay'ee of hin dhiqinaa, likkiimatti wayyaa. Amma namoota hedduun beeka dhugaa dubbachuuf, namoota fuula faranjii fuudhanii ofirra ka'anii suuraa kooti jedhanii fayyadaman. Eegar bor gaafa biyyatti galanii suuraa ka'anii akkasuma wal darbanii namni isaan qeeqa jechuudha. Amma waa'ee Kadiroof Naafii namni ajandaa godhate TikTok irratti illee hedduutti kolfaa jiranii. Kun maalirraan ka'ee duraaniin akka malee suuraa idiitti godhattee gadhiifatti. Har'a gaafa biyya galtu kaameeraa moobaayiliimtiin asitti baay'ee suuraa namaa bareechuu gaafa biyya galu hin dimimmisaa jechuudha. Baay'een keenya suuraa noormaalii hin fayyadamnu. Sheek Hanwaariin yeroo takka maal jedhanii turanii dhaamsa isaanii keessatti yeroo gorsanuu dabarsan namoonni hedduun suuraa faranjii fayyadamu jedhanii fuula faranjii fuudhanii ofirra kaanitu kun fuula kooti jedhu. Dhugaa dubbachuuf kaameraan baay'ee editingii qaba. Nama gurraacha kana fuudhee diimaa godha. Nama bifa hin qabne kana fuudhee nama bareedaa godha. Namatti of fakkeessuun immoo baay'ee gaarii miti. Hedduun keenya suuraa noormaalan fayyadamnu jechuudha. Suuraa editiiteef baay'ee dhiqamedha kan nuti yeroo baay'ee fayyadamnu. Kun immoo gaafa galle namni nu qeeqa waan ta'eef iktuu gara noormaalitti jijjiiranne bareedaadha jechuun barbaada. Akkasuma immoo dhugaa dubbachuuf dubartiin baay'eedha wanti ishee rakkisu jireenya keessatti. Haalli qilleensaas ta'uu fi dhiisuu danda'a. Keessaayyuu shamarran keenya gaafa bultii dhaabbatanii kanan keessa turedha waan ta'eef wanni isaan miidhuuf, wanni isaan dararu qilleensa biyyaa ta'uu caalii osoo nyaatanii dhuganii wanti baay'ee takka isaan dhiiga isaanii kana xuuxee isaan jijjiiru. Yeroo baay'ee shamarran keenya akka dafanii ulfoofneef, akka dafanii ilmoon arganneef qoricha fayyadamu biyya keenyatti. Qorichi biyya keenyatti fayyadaman sun baay'ee takka nama miidha, nama gosa. Kaaniif hin ta'a, kaaniif immoo baay'ee takka bifa namaa kana jijjiire dhiiga namaa kana gosa jechuudha. Wanni akkasii kun namoota hedduullee hin mudata waan ta'eef daftanii nama qeequu fi nama xiqqeessurraa of qusadhaa isiniin jechuu barbaada. Namni kamuututti mijatee naan firii ta'ee miidhagee bareedee hin jibbu. Garuu qilleensi yoo sii ta'edha murteessaani. Warri har'a biyya namaatti faranjii gootanii of gadhiisaa jirtan boruu gaafa biyya galtan sininillee kanuma sin eeggataa jechuudha. Saniif immoo dubartiin keenya biyyatti yeroo ulfaa'uun barbaannetti yeroo qoricha fudhatan dhugaa dubbachuuf nama fayyaa kana fuudhee hidda cituuf hedduu deebisa. Wanni akkasiis mudachuu danda'a waan ta'eef egaa akkasuma Naafiin akkas taatee jirti. Inshaallah rabbiin qilleensa biyya keenyaa, qilleensa nagaa, qilleensa gaarii itti haa jijjiiruu fi dhugaa dubbachuuf amma Kadiroon likkiima jira. Garuu kun Naafii hin fakkaattu.
yeroo as jirtu baay'ee of jijjiiruu isheeti ta'ee tarii immoo rakkoo biraatiif fuulli ishee kun jijjiirames ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee shamarran keenya ittuma miidhagina qabnuyyuu hin miidhagna jenne yeroo nuti itti kireemii maalummaa isaa hin beekne fuunee fuulatti dibannus jira. Kireemiin sun immoo waan biraatti fuula keenya jijjiiruus danda'a. Akkasuma wanti fuula keenyarraa miidhaa ga'u karaa dibataallee dhufuu danda'a waan ta'eef namni sila wal jaallatee wal fuudhee namni hin bareedda jedheefis nama hin fuudhu, namni hin fokkista jedheefis erga nama fuudhee nama hin jibbu. Kaadiriif daayimandiidha, warqiidha, naafini gurraachoftus sila jaallatee fuudhee waan ta'eef kanuma jechuun barbaada. Naafin immoo yookaan viidiyoo kana dhageessu ta'e tarii yoo kireema wayitu si balleesse ta'e ilaalii sirreeffadhu siin jechuu barbaada. Qaalii koo yoommoo qilleensumata akkana si godhe ta'e immoo kun rakkoo biraati. Biyya ofiitti lafi dhaqan hin jiru. Biyya ormaarraa gaafa deebi'an biyyuma ofiitti kan deebi'an jechuudha. Biyya ormaa lagiseef hergisa akka kontoraataati. Saniifuu du'aayii si godha, rabbi qilleensa siif haa taasisu. Asumaan immoo dhaamsi guddaan qabu warroonni ajandaa godhatanii walii gadoofaa jirtanii amilee namaa cabsuun faayidaa hin qabu. Ijoolleen kun nama reefu lafaa ol ka'aa jirudha. Ganaa waa hedduu isaanirraa eegganna. Ofii isaanis ganaa jijjiiramanii uummata isaanis gargaaruu danda'u waan ta'eef waa hedduu isaanirraa abdii qabna. Nama reefu lafaa ol ka'aa wal dhufaa jirudha waan ta'eef wanti xiqqootiin amilee namaa cabsuu fi booddeetti nama deebisuu hin barbaadina isiniin jedha. Warroonni nama cabsitan nama qeexxani sila akkasumaadha waan hin taane ajandaa godhachuu barbaadna yeroo baay'ee jechuudha. Odoo isaan waan gaarii tokko hojjetanii namni sheerii godhu nama muraasa yoo rakkoo fi yookiin mudannoon isaan irratti argame immoo namni isaan hin beekneyyuu sheerii godhee isaan beeku biraan gaha jechuudha. Waan gaariirra waan badaa olii itti kan barbaannu. Saniifuu nu hunda keenyayyuu egar bora akkas ta'uu dandeenya waan ta'eef ajandaan godhatinaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jedha. Galatooma carraa gaarii.